Yayyaa akkam jirtu? Hadha OBS Ninjaa Sooftiweer goota walitti fidnee akkamiin liivii yookaan tamsaasa kallattii OBS fayyadamuu dandeenya. OBS sooftiweerii yookaan appilikeeshinii akkamiin waliin konneekt goonee dabarsina kan jennu waliin ilaallaa. Amma gara hojii keenyaatti kiliik, saskiraayib, sheer, kooment gochuun wanta isinirraa eegama. Kana godhuuf isin hin shakku amma kana saskiraayib godhaa. Ijoollee akkam jirtu? Fafayyoo babaroo nageenyi waaqayyo isinii baay'atu. Hadha barnoota teekinooloojii yookaan appilikeeshinii tokko qabadhee isinii dhufeera. Appilikeeshinii OBS fayyadamnee akkamiin laayiv istiriimii gochuu dandeenya, yuutuubii irratti, feesbuukii irratti akkamiin laayiv istiriimii gochuu dandeenya isa jedhu hadha waliin ilaallaa. Kanaafuu sooftiweeriin nuti fayyadamnu OBS dha. OBS fayyadamnee yuutuubii keenya irratti akkamiin tamsaasa kallattii yookaan laayiv istiriimii akkamiin dabarsuu dandeenya kan jennu waliin ilaallaa. Amma isa jalqabuu fi viidiyoo keenya yookaan chaanalii keenya yeroo hunda akka isin bira dhaqqabu, yeroo hunda akka infoormeeshinii nuti poosti goonu akka isin bira dhaqqabu akkasiniif yeroo dhaqqabuu fi kanaafuu saskiraayib, sheer, kooment godhaa. Saskiraayib yeroo gootanu mallattoo bilbilaa san kiliik godhaatii achirratti oolirra godhaa. Oolirra gaafa gootanu infoormeeshinii isinii poosti godhu yookaan viidiyoo yookaan suur sagalee isiniif gadhiisu isin yeroo yeroon dhaqqabaa. Kanaafuu akkasitti viidiyoo keenya hordofaan affeerraa keenya Roosif Akaadaamii amma hin jalqabu. Kanaafuu maal godhuu qabna? Amma gara biroozarii keenyaatti deemnee biroozarii keenya irratti OBS app yookaan appilikeeshinii jechuudha. OBS Studio jettanii akkasitti isinii dhufa. Kanaafuu OBS Studio irratti kiliik gootanii erga isin kiliik gootanii kan Windoo, kan Maakintooshii fi Linux jira. Isin immoo daawunloodii kan gootan akkaataa operating sistemii keessanii yookaan Windoo keessan irratti hundaa'anii ani amma Windoo waan qabuuf Windoo kiliik godheera. Isa kiliik godhe kana kun amma daawunloodii naa ta'eera. OBS Studio kan jedhu kun daawunloodii ta'aa jira. Isa kana caanuu qaba. Isa kana erga caaneen duuba seetingii akkaataa sirreessinu Ninjaa sooftiweerii waliin akkamiin akka walitti qabsiifnu akkasumas waan baay'ee fayyada. Kanaafuu akkasitti daawunlood godheera. Isa daawunlood godhan duratti waan godheeruu fi isinii daawunlood godhaatii caanaati yookaan fe'a koompitara keessanitti fe'uu qabdanii isa feetan san ooppiin gootaneeti akkasitti kun akka amma duratti an caaneera. Isin immoo caanaa an hin caanu laanch anyway jedhaani duratti baneera waan ta'eef kanaafuu kun akkasitti isinii dhufuu qaba. Erga inni dhufeetii seetingii kanarratti hojjenna jechuudha. Kanaafuu amma akkasitti gara sagantaa keenya guyyaa dhadhaatti darbina. Haalaan nu hordofaa. Shaaloom. yuutuubii keenyatti seenaa jechuudha. Biroozarii keessanitti kiliik akkas gootanii achitti iimeeliin keessan kan irra jiru fakkeenyaaf iyyaa Roosif Akaadaamii irratti sagantaa keessanii dabarsuu waan barbaadeeruuf asirratti kiliik godhaa. Gaafa kiliik godhu yuutuubii banadha. Yuutuubii kiyyarraatti laayiv istiriimii yookaan sagantaa kallattii yookaan tamsaasa kallattii isinii godhaa. Eessarra kiliik gootanii iddoo kanarra dhuftanii kanaaf goo live kan jedhu kanarratti isarratti kiliik goonaa. Bakka isarratti gaafa kiliik gootanu akkanatti isinii dhufa. OBS fayyadamnee akkamiin tamsaasa kallattii akka dabarsinu waliin ilaaluu fi akkasitti gaafa isinii dhufu duratti kan ani fayyadameeru kana how to use CSS in HTML live stream jedha. Ani immoo isan barbaadu bakka kanatti OBS yookiin live using OBS app or application kan jedhu isarratti kiliik godhaa. Okay jedhaanii iddoo kana dhuftanii private hin godhinaa. Maafii
paablikii godhuu qabdanii namni akka tamsaasa kallattii akka inni isiniif irra galu yookaan isiniif kan tamsaasa kallattii akka isin hordofu paablikii gootanii yookaan allistii gootanii. Allistii jechuun waan poost godhatan san itti amantanii jirtan waan ta'eef allistii irra gootanii yookaan members only kan jedhu jira. Share privately kan jedhu jira. Namoota privately share gochuu barbaadan asirra kilikii gochuu dandeettanii. Ani amma kan isinitti mul'isu paablikiidha. Paablikii irra kilikii goonee okay jenna. Hin dabarra. Kategorii isaa asitti kennuu dandeettanii. Thumbnail isaa sirreeffachuu dandeettanii. Thumbnail asii jijjiirtanii fakkeenyaaf laayivii yoo ta'e laayivii bakka jedhu irra dhuftanii asirratti kanaan bakka buufachuu dandeettanii. Ani amma yeroo ofiisin mul'isuu waan barbaade malee pileelistii keessan kireet gootanii erga pileelistii kireet goote yookaan akka haaraatti kireet gochuu dandeetta. Erga isa gootaniin duuba maal gootanii asirra galtanii laayivii jechuudha kireet gochuu dandeettanii akka haaraatti kan jiru yoo jiraate kan jiru keessaa filattanii kanaaf okay jettanii okay isa kana ijoolleef kireet gootan immoo nama guddaaf kan jedhudha. Yes it is made for kid kan yoo ta'e si filachuu dandeettanii yookaan amma nuti baay'inaan barbaannu nama gurguddaaf waan ta'eef kanarra goonee darbina. Isa asirratti immoo kana guutuu dandeettanii automaatikaalii chapters and key moments kan jedhu jira. Alloo automatic files kan jedhu jira. Kan feetan keessaa guutattanii asitti immoo taagii keessan guutuu dandeettanii taagii keessan yookaan handuraati kuni fakkeenyaaf remove gochaa hin jiru. Fakkeenyaaf waan liif kan jedhu yoo ta'e isarratti kilik gootanii kun haa badatu. Kun badaa hin jiru maaliif akka ta'e naan galle. Wanta mata duree keessanii waliin qabatu OBS how to use OBS kan jedhu gaafa isa gootanii koomaa gaafa deemtanii taagii keessan asirratti listi isin godha. Kanaafuu okay isa kana select gootanii waan baay'ee asirraa gochuu dandeettan akkuma duratti viidiyoo biraa hojjettanu. Inni biraa immoo customization kan jedhu dhuftanii live chaatii akka inni isinii godhu fakkeenyaaf isinii sagantaa keessan kallattii dabarsaa jirtanu akka namni live chaatii godhu iddoo kanatti gochuu dandeettanii antii gochuu dandeenya. Live chat replay kan jedhullee tiik yookaan antii gochuu dandeettanii everybody namni chaatii isin godhu yookaan namni comment isin kennu sun anyone subscribers live comments kan jedhu isarra godhuu dandeettanii. Erga isa fixattaniin booda show mode namni tokko meesajii yookaan commentii keessan daqiiqaa 30 ta'uu danda'a. Sekondii jechuudha dhiifama. Sekondii 30 yookaan 60 akka inni isin deebisu gidduu sanitti akka irra deddeebiin kennineef sekondii 30 yookaan sekondii 60 kennuu dandeettanii akkasitti kana sirreessitan darbitanii duuba yoo yuutuubiin keessan monitaayiz ta'eeraa ta'e iddoo kana dhuftanii on gootanii jechuudha. On gootanii maafii tamsaasa kallattii irratti akka viyuun keessan isin laakkaa'uuf akkasitti on gochuu dandeettanii. Anaan maafii hin godhu maafii isinitti mul'isaa waan ta'eef akka yuutuubiin kileem naan gooneef irra darbee isin immoo wanti isin tamsaasa kallattii sani namni tamsaasa kallattii akkasitti hordofu yoo barbaadan irraa qarshii argachuu barbaadanii tan ta'e monetization keessan on gochuu barbaadan taanaan godhachuu dandeettanii. Ani immoo ofii godhee darbaa ammaaf hin fedhu waan ta'eef kanaafuu seef gootanii baatanii jechuudha. Erga seef gootaniin duuba amma maal ta'a connect streaming software to go live kan jedhu isin jira garuu amma godhuu hin danda'u. Kanaafuu an duratti waan kana edit waan godheef isin keessa tokko filattanii baay'inaan kana fayyadamtanii gaariidha. Maaf akkamiin kireet gochuu dandeettanii haarasaa kireet new jettanii kii stream kii keessan maqaa kennitanii fi OBS iddoo kana dhufnee filachuu dandeettanii garuu RTPM kanarratti dhiisaa default irratti as dhuftanii on gootanii
4K viidiyoon keessan yookaan suur-sagalee keessanii 4K yoo ta'uu barbaade isarra gootanii yoo feetan immoo turn on 60 fps option fayyadamtan isa on gochuu dandeettan. Ani amma barbaadu kanarratti garuu mee okay godhee darbuu danda'a yookiin immoo filachuu dandeettan as keessaa. Duratti kana filadheera amma 4K akkam ta'uu barbaadan isa create gootanii isarratti isinii deebi'aa jechuudha. Maal ta'e OBS RTPM 4K isinii ta'a. Kanaafuu viidiyoon keessan quality guddaa qaba. Kanaafuu iddoon kun namatti mul'isina key keessan stream key keessanii isaan galanii namni streamii hojjechuu waan danda'uuf isa mul'isina baay'ee akkas antiik tiik gootanii yookaan show or unshow show gootanii yookaan adda mul'isuu irra darbuu dandeettanii. Kanaafuu copy gootaniiti dhuftanii jechuudha. Copy godhattanii OBS keessan irra dhuftanii OBS akkasii banameera. Live stream jalqabeen jiru. Kanaafuu setting irra dhuftanii iddoo kanatti kilik gootanii jechuudha. Kanarra kilik gootanii kana filattan. Tokko keessaa filattanii hangaruu YouTube RTMPS jedhurraa isa filadhaa. Facebook illee barbaadan live asirra Facebook gochuu dandeettanii. Twitter, show all baay'ee jira. Kana keessaa baay'ee isaa filachuu dandeettanii. Ani amma YouTube isin mul'isuu barbaadu waan ta'eef kan YouTube filadhaa jechuudha. Iddoo kanarratti waan gootanii use stream key kan jedhu isarra kilik gootanii iddoo kana show jedhinaan baay'ee. Inni kun key keessanii jechuudha. Key isin ittiin ka'achi amma copy godhee dhufe keessa asirraati copy godhe. Isaan connect godhe waan ta'eef namatti mul'isina. Namni isaan galee streamii isinirratti hojjechuu waan danda'uuf isa kana show godhinaa irra darbaatii. Kanaafuu apply jedhanii asirratti kana sirreessuu dandeettanii. Kanaafuu desktop audio disable yoon godhini sagaleen ikkoo akka horatu yookaan akka owwaattuu ta'uu godha waan ta'eef isan barbaadu. Ani Ninja software kan jedhu moobaayilii irraati connect godhee fayyadamuu barbaada waan ta'eef akkas isin mul'isa. Viidiyoo keessan outputii isaa kana adjust gochuu dandeettanii. Hotkey illee sirreessuu dandeettan. Asirratti kiin keessan akka streamii cufu control plus A jettanii waan barbaadde asirra gootanii karaa ittiin cuftan ta'uu danda'a. Outputii isaa sirreeffachuu dandeettanii. Kana guyyaa biraa isin barsiisa. Kanaafuu amma streamii kiyya irratti copy godhee paste godheera. Apply jedhaanii okay jedhaa hin ba'a. Erga isa baay'een duuba streamii kiyya asii jalqabsiisuu qabaa jechuudha. Kun bakka kanarra streamii jalqabsiisee iddoo ammaatti deebi'aa jechuudha. Gaafa isin dhuftanii ilaaltanu connect godha. Yes. Maal jedhee you need to change the video resolution jedha. Garuu ani resolution achi an filadhe 4K waan ta'eef akkas naan jedhe inuma jalqaba inuma ilaalaa kun jalqabee miti. Kanaafuu mee wanti biraatiin yookaan biroozarii biraatiin galee haa ilaaluuti. Okay. Mee kanaan haa ilaaluuti. Kamiin odaa fooraa kan jedhu kanaan seenee ilaala. Akka inni jalqabeeru jechuudha. Ilaa kunoo maal ta'eera live using OBS kan jedhu jira. Isarra kilik gootanii garuu maal godhuu qabaa? Inni kun footoo kiyya fayyadamuu waan barbaadee fi footoo kiyya galchuu barbaade waan ta'eef moobaayilii irraa isin irratti mul'isa. Kanaaf amma moobaayilii keenya irraa Chromii bananna yookaan browserii fayyadamuun banuu dandeettanii achirratti garuu jalqaba Wi-Fi keessan akkasitti connect godhaa. Maafi Ninja softwarein Chromii irraa fayyadamnee obs.ninja kan jedhu irraa waan connect godhaaruuf Wi-Fi keessan connect godhaa. Akkasitti dhaqaatii Ninja yookaan applicationii nuti moobaayilii irraa fayyadamaa jiru kana akkasitti banna. Kanaafuu Wi-Fi connect godheera. Amma Wi-Fi connect godhee Chrome irra deemneeti https://obs.ninja kan jennu browserii keenya irratti barreessina jechuudha. Kanaaf
amma kun akkasitti barreesseera obs.ninja kan jedhu moobilii keessanirraa kiroomii keessanirratti erga connection yookaan wifi fayyadamtanii connect gootanii akkasitti peejiin kun isinii dhufa. Peejiin kun create room add your camera to OBS kan jedhu jira. Kan nuti filannu immoo add your camera to OBS kan jedhu isa filannaa kilikii godheera. Erga isin kilikii gootanii kun akkasitti dhufa. Footoo kiyya akkasi fida. Start doon jedhin garuu opshinoonni nuti fayyadamnu hedduu jira. Bifa saniin sirreessitanii video source kan jedhu sanirratti yoo kilikii gootan max resolution balanced smooth and cool kan jedhu jira. Keessaa tokko filadhaa smooth filuu dandeettanii kun akkuma sanitti balanced jechuu dandeettanii akkasuma max resolution kan jedhu kana akkasitti kilikii gootanii resolution isaa manage gochuu dandeettanii gara fuula duraatti kaameraa keessan deessuu yoo barbaadan akkas kaameraa 1 2 kan jedhu facing front facing back kan jedhu display video kan jedhu leddu jira. Gara fuula duraatti achi deebisuu barbaadan yoo ta'e baakii kaameraa baakii fayyadaman akkasitti ni fida. Ani ammaaf immoo kan barbaadu gara fuulduraa waan ta'eef kun akkasanitti amma naa fideera. Kanaafuu erga kana adjust gootanii start godheera. Start ennaa gootan kaameraan keessa maal ta'e display godheera. Akkuma display godheen kunoo bakka nama kilik godhee share kan jedhu http video kan jedhu achi kii kenna koppii goonee share goona jechuudha. Share gootanii ergasii amma mee gara telegiraamitti gallee nama tokkocha irratti argee achumaatii gara OBS kennaatti connect goona. Akkasitti amma koppii godheera. Kun amminaan koppii godhee asirratti paste godhe kuni kii kenna jechuudha. Yookaan karaa nootiitiin ninja software fi OBS connect ittiin goonu isa kana koppii gootanii dhattanii achitti paste gootanii jechuudha. Akkasitti hubattanii. Kanaaf iddoon amma ilaalaa jirtan kun bakka nuti ninja software fi OBS kennaa setting isaatti sirreessinu. Kanaaf bakka amma siin fi source jedhu kun bakka nuti hojii guddaatti hojjennu amma bakka siin jedhu kun bakka amma argaa jirtan kun siinii mataa kennaa yookaan area jechuudha. Sun immoo sourceidha. Source jechuun bakka linkii kenna fa'aa copy paste itti goonu. Kan duratti ninja software chrome irraa finnesan yookaan telegram irraa finnesan bakka itti goonu. Kanaafuu amma siinii kenna addi goona. Siinii kenna addi goona. obs.live ka jedhu create gooneerra kun akkasitti amma create goone area yookaan siin bakkeedhaan bakka sanii amma source kenna hojjenna. Sourcing kennallee you don't have edha bakka san you don't have any source edha. Kanaafuu you have to just create so obs.display kan jedhu create goone bakka add jettu san yookaan mallattoo eda'u san click gootanii akkasitti maqaa itti kennitanii jechuudha. Kanaafuu obs.display jedhee fideera isin maqaa feetan kennuu dandeettanii. Kanaafuu source fi siinii kenna bakka irratti hojjennu bakka kana. Kanaafuu erga display kenna akkasitti finnee displayin create ta'uu qaba jechuudha. Display kan jedhu san amma fidanneerra. Kanaafuu display kenna Windows 10 kan jedhu irra ka'uu qabna jechuudha. Windows 10 kan jedhu achirra goona. Karsarii bakka jirtu san karsarii kennalirra tiik godhachuu kan karsarii kan jedhu sana capture karsarii san hojjannee display kenna finneerra jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee setting kenna sirrii dhufuu dhabuu danda'a. Kun akkasitti sochootanii akka inni fiiti godheeru. Kanaaf bakki irraa amma irraa harkisa jiru kun akka inni fiiti godheeru hin godhin itti galuu qaba yookaan fiiti ta'uu qaba. Akkasitti check gootan setting isaa gadi buusuu dandeettanii akkasitti wantoota jala jiran san yookaan taaksbaarii dhoksuu yoo barbaadan. Kanaafuu yoo feetan dhiisuu dandeettanii taaksbaarii bakka browseriin fatti mul'atu kana. Kanaafuu akkasitti adjust gootanii settingii display fixxanii amma dhiifama isa kilikii godhinaa eda'uu tuquu qabdan malee delete hin tuqinaa. Kanaafuu eda'uu gaafa tuqxanuu display capture kan jedhu kan duraati amma browser kan jedhu san
kilik goona. Maafi Ninja softweeriin walitti qabsiisuu barbaanne sana obs.ninja jennaani akkasitti sii dhufa. Kanaafuu soorsii keessan yookaan URL keessan san bakka duratti kunoo ergisanirraa fudhattanii eessarraa biroozerii duratti argitanii isa koppii goone gara teelegiraamii ergineerra. Kanaafuu isa san kun akkas sagalee amma dhageettan kun sagalee amma ninjaa yookaan moobaayilirraa konneekti ta'edha. Kanaafuu sagaleen kun yeroo baay'ee obs.ninja kan jedhu san control from obs kan jedhudha yeroo an fide. Kanaafuu akkasitti adjust godhaa. Akkasitti adjust goona. Okay. Amma maaliif akkasa kan isin dhufuu dhabe isitti mul'isa? Yoonni akkas isin jalaa ta'e seetingii keessa galtanii sirreeffattanii. Kanaafuu seetingii kanarra deemnee heetii isaa 1080 ta'uu qaba mala ture. Heetii wiirtii san gaafa sirreeffatan akkas isinii dhufa. Isa sirreeffatan kun eessaa dhufee biroozerii irratti dispilee godheera moobaayilii kiyyarra. Moobaayilii kiyyarrallee akkasuma jira. Kanaafuu akkasitti sirreessinaa jechuudha.
Kana fakkaata. Galatoomaa. Laayik, sheer godhaatii dura dhaabadha. Dhaabachiisuu barbaaddan taanaan iddoo kana dhuftanii dhaabachiiftanii gaafa asirra dhaabachiiftan hin dhaabatan. No daataadha. Istiriimii achi dhaabateera. Asirratti kana dhaabbataniiti indi gootanii darbitanii jechuudha. Idiiti gootanii deemuu dandeettanii garuu ani ammaaf hin barbaadu. Kana fakkaataa. Galatoomaa wayyamaa isin jaalladha. Yaada keessan nuuf kennaa. Shaaloom.